Ergaa tantamaa fi of eeggannoo guddaa keessattuu obboleeyyan teenya taman arabaatiiti daa'imman guddiftan rabbi isin haa eegu of eeggannoo guddaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Salaamtaan dagan ashama harka fuunee warra amantii birallee jirtu obboleeyyan teenya kan addunyaa kanarratti facaatanii jirtan hundi keessan rabbiin bakka jirtanitti isin haa eegu jecha. Ergaa tantamaa fi of eeggannoo guddaa keessattuu warri biyya arabaatiitti ijoolleen teenya warri daa'imman guddiftan akkasumallee daa'imman firaa yeroodhaan mana keessan dhufan of eeggannoo guddaa rabbiin bakka jirtanitti isin haa taasisu. Viidiyoo kana namni argin hin jiru natti fakkaate har'aa fi kalee isumatu miidiyaa kana dhibbisaa jira kaasatan karaa biyyoota arabaa keessatti yeroo ammaa har'aa fi kalee ol fuudhamee kan dubbatamu isa. warri afaan arabii beektaniyyuu warri afaan arabii hin beekne mee viidiyoo kana walumaan caqafnee afaan oromootti deebina. جريمة مروعة تهز الكويت. عاملة من الجنسية الفلبينية تضع طفلا رضيعا كويتيا في غسالة الملابس بقصد قتله. معلومات أمنية أولية حصلت العربية عليها تؤكد تحفظ السلطات المختصة على الخادمة التي تخضع حاليا للتحقيق في مباحث منطقة صباح السالم في الكويت. وكانت الأسرة الكويتية قد فوجئت بصراخ طفلها الرضيع الذي لم يتجاوز عمره عاما ونصف، فهرعت الأم والأب إليه وانتشلاه من الغسالة وهو بحالة سيئة ليلفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى. ووقعت الحادثة بعد 3 أشهر فقط من إعادة فتح باب استخدام العمالة الفلبينية للبلاد بعد توقف دام أكثر من عام. حادثة مقتل الطفل الرضيع أعادت ذاكرة الكويتيين لحادثة أخرى لا تقل بشاعة حينما أقدمت خادمة إثيوبية بنحر شابة كويتية قبل أعوام بسبب خلاف مع ذويها، إذ وقعت الحادثة قبل أيام قليلة من عقد قران الشابة. آخر إجرام الشغالات حطت طفل عمره 18 شهر جوا الغسالة وشغلت الغسالة. لا إله إلا الله. توفى الطفل في الكويت، أبوه لحقه وهو جوا الغسالة، شالوه ودوه المستشفى خلاص توفى رحمة الله عليه. حققوا معاها الشغالة تقول أزعجني وحطيته بالغسالة عشان ارتاح منه. يا جماعة انتبهوا ما akkuma amma dhageenye walitti deebinee daa'ima waggaa takkaa fi nuusa dalaytuun Filiippiinii taate gasaala keessa keettee yookiin immoo maashina huccuu miicuu keessa keettee ajjeestee jedhaa jira. Walumaa galatti wanni jechuu barbaade maali? Warra akbaara kanan afaan arabiitiin dhageettanii dhageettaniyyuu waliif sheer godha. Akka keessaatan ijoollee amma biyyarraa jadiida biyyoota arabaa seenaa jiran dhaqqabu. Sheeritti godhaatti biraan gaa isiniin jenna akka wal beektaniini. Walumaa galatti biyya arabaa keessatti ruhiyaa ilma nama kennaa caala adurree isaanitti gatii qaba. Daa'ima waggaa tokkoo fi nuusaa gasaalaa keettatti dalaysiiftee ajjeeste jedhani. Haa ta'u malee wallahu aalam akkitti daa'imti sun duute rabbuma qofatu beeka. Haa ta'u malee isaan akka fedheenuu haa du'u isima jedhani. Mudannoon akkanaa kun anallee mudatee jira, garuu rabbiin na baase malee ijoolleen teenya keessattuu gasaalaa yookiin maashina huccuu miicuu ka afaan isaa gadi dhiyaatee jiru ka mataa isaa gubbarra hin jirre afaan kakalee kanarra jirutu jira. Yeroo baay'ee mudannoon akkanaa ka nama mudatu gasaalaa sana irratti rabbiin isin haa eegu. Tolchaa of eegaa isiniin jedha. Daa'imman arabaa akka tasaa keessa seentee ofitti cufuu malti yeroo inni banaa jiru jechuudha. Akka tasaa bantanii waa fuudhuufaa deemtanii yoo isin as deebitan keessa seentee faa huccuma wajji ofitti cufuu malti. Osoo hin beekne itti dalaysiisuu maltanii rabbiin isin haa tiisu obboleeyyantii of eegaa isiniin jedha. Akkasumallee yoo warri daa'imman mana hin qabne yoo akka tasaa daa'imman firaa yeroo isin bira dhuftu maxbaqa keessattis waan adda addaatiin gubatuu haa ta'u waan tokko jara mudatu mala dalayduma jedhan. Kanaafuu rabbiin isin haa eegu bakka jirtanitti yeroo waan adda addaa dalaydan daa'imni isin bira jirtutti of eeggannoo guddaa godhaa isiniin jenna. Rabbumaan nama teessa. Biyya arabaa ammoo wanni fedheenu qadarallee hin beekan dhugaa uummanni kun. Qadarallee rabbumatu kanatti isaa qadaree illee wanni beekan hin jiru. Tanaan dura biyya Kuwait kana keessatti lammata deebite
mucatti ijoollee shamarranii lama Itoophiyaatti jechuudha. Mucatti wayii akkana goote akkana in gudeedde jedhanii ijoolleen dubara akkamitti dubartii akka gudeeddu wallahu a'lam hin beeku ani. Murtii haga amata 10 itti kennan jedhan ijoollee Itoophiyaa lama wayii tanaan dura jechuudha Kuweetitti. Rabbiin isin haa eegu obboleeyyan tiyyaa ummanni Arabaa ummata wasakha ummata homa arge sababatu ummata qadarratti isin amanne Rabbiin bakka jirtanitti warra addunyaa kanarra jirtan facaatanii Rabbiin isin haa tiisu. Of eeggannoo guddoo godhuun ammallee immoo gama keessatti illee ta'u dhaamsa waliif dabarsan jedha sheer godha waliin gaa. Assalaamu alaykum warahmatullah.